السلام عليكم، كيف حالك؟ أنا معك أحمد محمد عبد الله سالم إبراهيم. هذا رقم تليفون مال أنت حس الهدية 250 ألف درهم. مبروك يا أختي، قل الحمد لله رب العالمين. الحين أنت ترى صورة هوية، صورة عادي جوجل لوكيشن، وبعدين أنا أسوي لي ورقة، بعدين هو ما يجي داخل البيت مال أنت هو ما أعطيك هدية داخل البيت إن شاء الله. Mooyyuu ijoolleen keenya irraa yaa baratanii laataa barumsa qaban itti fakkaatiin gara keessatti maal jedha namichi kuni gaafa ho'i sagalee na ergeeti moobaayilii keetitu carraasii baasee carraasii ba'ee kuma 200 birri biyya ormaa kana Duwaayitti keessaa 200 fi baay'eedha jechuudha. Birriin 200 fi wayitu sii ba'ee carraasii ba'ee kanaaf jedhiiti dafii footoo keetii fi googilii kee akkaawuntii kee mastaawqaa keenaaf ergii naan jedha. Namtichi kuni seexanaan hojjetedha. Inni 66 hojii isaatiin natti fakkaatee isin garuu hin beektan na caalaa waan isinitti hin qabu. Kaza ijoollee baay'een karaa kanaan dogongoruu danda'a waan ta'eef akka isaan dogongorreef odoo irratti barumsa dabarsitanii fi natti tolee tanan gara keessanitti fide. Kaza inni akkas naan jennaan ani immoo waan beeknetti galuun footoo kee ganaan jedhu footoo kee erguun barbaadu waan ta'eef an jalaa callise. Ergasiitii namoota baay'ee akkatti goyoomsaa jira. Kaaniin carraasinii ba'eedhaanii kaaniin gazzabnisii ba'eedha kaaniin immoo biyya alaa deemudha diivasanii deebi'ee ta'e naan jedhanii ijoollee baay'een natti dubbatanii tarii ijoolleen hin beekne kan karaa kanaan miidhaman jiraachuu danda'anii odoo irratti barsiistanii dhiisan guruppuu irratti immoo odoo isiniin eeyyamsiisiniin sheeriin godhuudheetiniin isiniin jedha istiimaan naan jettan laalaa kun isiniin ergi. Ana guddaatti maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u jalaa yeroo garii ijoollee baay'ee kan akkasitti gazzaba yaalaa nyaatetu jira jedhan. Maqaa abbaa kan ilmaa kan afuroo qulqulluu waaqa tokko amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo hordoftoota chaayinaalii gola faarfannaa hundumti keessan bakka lafa jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkamii yeroo kana geessanii amiin. Waaqayyo gooftaan keenya yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Egaa viidiyoo kanarraati waa hubattu jedhee yaada. Tarii wantoonni akkanaa isin qunnamuu danda'u. Keessumattuu shamarran biyya Arabaa keessa jirtan, shamarran biyya alaa keessa jirtan yeroo ammaa kana karaa adda addaatiin namoonni akkasuma immoo diinnis namoota irra bulee isin dogoggorsiisuudhaaf yaaliin taasisu salphaa miti. Kanaaf keessumattuu ijoolleen ala jirtan egaa of eeggannoo guddaa gochuu danda'u isinirra jiraata jechuudha. Sababoota garaagaraa buloonni keenya baay'een ittiin goyoomsaman kaasnee muraasa isaa yoo ilaalle keessumattuu kun immoo waan haaraadha malee kan dursa beekamaa ta'e wantoonni beekamoo ta'an hedduutu turan. Isaan keessaa fakkeenya yoo ilaalle kan akka dhaabbata Tiyaansi jechuudha. Namoota hedduurraa birrii kan guuraa ture jechuudha yookiin immoo birrii kan irraa fudhachaa ture ni jira. Kana gaafa jennu diivii isiniif bahaa, carraan guddaa argattu, manni jireenyaa isiniif kennamaa, konkolaataan isiniif bahaa, kondominiyeemii isiniif bahaa, carraa guddaa argattu, waan guddaa argattu jechuudhaan yeroo baay'eedhaaf namoonni akka isaan gooyyoman taasisuudhaan carraa kana keessa seenuudhaaf immoo qarshii 6,000, qarshii 12,000, qarshii 21, qarshii 30,000 kaffaltanii carraan kun akka ol sinii guddatuu fi sadarkaa carraa tokkoffaarra geessanii akka badhaasa kana argattan sin taasisa jechuudha. Namoota adda addaa goyoomsanii qarshii isaanii kanarraa guuraa turan garuu erga qarshii irraa fuudhanii booddee immoo kan homaa isaaniif hin goone, homaa kan hin arganne, qarshii isaanii dhabanii akkasuma immoo namoonni dogoggoraanis achi keessatti hafan soba garaagaraa kan baratan hedduutu jiru jechuudha. Guruupilee garaagaraatu jira. Viidiyoo garaagaraa waraabuudhaan viidiyoon isaan agarsiisan immoo yeroodhaaf dhugaa irratti kan fakkaatu waan kana ittiin hojjechuudhaaf yookiin immoo birrii kana ittiin guuruudhaaf qofa irratti yaadanii viidiyoo hojjetame. Konkolaataa qulfii namoota qabsiisanii yookiin immoo warreenuma kana hojjetutu jechuudha. Akkasitti haala kanaan birrii sana sassaabuudhaaf jecha viidiyoo kan irratti isaan hojjetan jechuudha. Kanaafuu wantoota akkanarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Tariitii hundumti keessan yaada kana keessatti of madaaluu dandeessu. Gaafatamtanii kan jirtan kan jala baatan jiraachuu dandeessu. Qarshii keessan kan kaffaltan yookiin immoo kan kennitan jiraachuu dandeessu.
sila kana ta'eefiyyuu warreen immoo haaraa ta'an waan kun isaan irra hin qaqqabne yookiin irra hin geenye immoo akka isaan irra hin qaqqabneef akka isaan qarshii isaanii kan ittiin kaffalle baasiin taasisneef jechuudha. Akka of eeggannoo guddaa gochuu qabaniif hiriyoota keessaniif boloota keessaniif viidiyoo kana sheer gootanii yoo waan akkanaa kanarraati of eegdan baay'ee gaariidha. Dhaamsa jedhu isinii dabarsuufani viidiyoo gabaabaa kanaan ka'umsa obboleettii keenya taasisee kan isinii dhiyeesse. Kanaaf sheer waliif taasisaati obboloota keessan biraan gahaa. Namoonnumti waan isinitti dubbataniif waan tokko too hubatin goyyomtanii qarshii keessan baasiin taasisanaa dafqa keessan baasiin taasisanaa of eeggannoo guddaa godhaa yaada jedhu yaada obbolummaa isiniif dabarsuudhaa fi Waaqayyo isin faana haa ta'u.